Bahaattis Harargee lixaattis aanaalee rakkoo kanaan gaaga'amaa jiran inni jiru. Godina Harargee bahaatti aanaan Malkaa Balloo adda durummaadhaan isaan rakkoo kanaan hubamanii jiran akka ta'edha odeeffannoon garasii argataa jirru kan mul'isu. Araddaalee aanaa kanaa rakkoo kanarra bu'anii jiran keessaa araddaa Haqa Mul'is kan jedhamu keessatti gandoonni Qumuxuu, Buraqaa, Haroo Jibbituu, Miila Sadeen, Harreelee, Ijaawaachuu, Ciraa, Gohaa, Hammarreessa, Gaara Rukeessaa, Tulluu Kuyyubboo kan jedhaman itti rakkoon kun mudatee jiraachuudha odeessi nu qaqqabee akkuma odeessa jiraattota irraa nu qaqqabeetti kan dubbisne tarii maqaa jallisnee ta'uu dandeenya sanaaf dhiifama nuuf godhaa jenna. Gama kan biraatiin araddaa tokkummaa bilisummaa jedhamuttis rakkoon kun mudatee gandoonni hedduun Oobbii, Soolee, Shaboo, Shaaree, Eeldha'ee, Kufakaas, Jajjaba Gaarii, Burqasaawaa, Dhagaa Gaadaa, Goodoo, Baxxee Goollaa, Didibbiftuu, Haroo, Ciqawwaa iddoowwan jedhamaniif kanneen biroo gandootiin maqaa hin dhoofne yookaan kan hin dubbifne hedduun ni jiru. Isaan kana hundumaa keessatti rakkoon kun hammaatee uummata fixaa jiraachuu, uummanni buqqa'aa jiraachuu, beelarra bu'ee jiraachuudha jiraattonni kan isaanii dubbisanii. Zooniiwwan biroon araddaaleen biroonis rakkoo kanaan hubamanii jiraachuudha kan isaanii nuuf kaasan. Harargee lixaatti aanaa Burqaa Dhiintuu dheengadda gabaasaadhuma kan turre aanaa Burqaa Dhiintuu keessattis rakkoon kun hammaatee jira. Aanaaleen akka Fadiis jedhamaniif kanneen biroonis gara Harargee kanatti isaan hongee kanaan hubamanii uummanni keessatti rakkoodhaaf saaxilamee jiru ta'uutu himamaa jira. Jiraattonni godinaalee Harargee irraa namoonni dubbisanii yookaan viidiyoo isaanii nuuf erganii ni jiru. Viidiyoo lammiilee beelaaf saaxilamanii jiranii kana rakkoon isaan mudatee jiru sadarkaa kamitti isaanumti mataan isaanii maal fakkaatu waan jedhu daawwattoonni keenya daawwachiifnee walitti deebina. Jireenya keenya keessatti dadhabne kan qabnus marqaa dhumte maatii keenya gargaar dadhabne waa osoo giddu bitatti dadhabne jiruu nu busheetti jechuudha. Jiruu busheetti sanarraa gara gurguramne yaa rabbii ishee jenne yaa rabbii jechaa jire akkanii guyyaa oollee buluu dadhabnee jirra. Jireenyi keenya ni bushaa'ee horii silaa qabnus dhumee waa takka waan magaalaa geessu dhabnee akkasitti waa takka harka duwwaa hafnee jire jechuudha. Asitti jireenyi keenya nutti bushaa'ee manni keenya kana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boqqoynee jirra. Akkanii gargaartanii. Abaar amma torbaatu leemsee abaar uummanni waan gurgurachuu dhageeti addunyaan dhumitee gaalli nama tokkorraa 25 nama tokkorraa 50 kanaaf miiliyoonis nama tokko 10 nama tokko 25 horiin akkatti nafni loonii fi eegaa loonii tokko naf horiin hin gurguran xaaboon qodaananii amma ijoolleen fi haatii waliin akkamiin ta'ettee haadha maatii shaniif maatii kan wal wallaaltee ana kan isin godhan qabu isin keessaa hin deemettee ayyoo wajjima yaanaan garma ati deemtu deemanii anu qoftitti if darbaa jettee qoftitti jettee ijoolleen mudhii na qabadhaa jettee mudhii qoftitti kuttu mucaa tokko qofaa irraa baaragee hafe maatiin afur waliin kutte abaarii bakkaan itti galuun qabu waan hin safaruun hin qabu sadaqaan kadhadhuu isin argadhu jettee abaar biittiin waa takka waan addunyaanis dachirraa waan fuutuu namni waan gurgurachuu dhabeeti abaariin saaqee dhabee jira jechuun uummanni gargaarsa tokko hin arganne rammanni akkana rammata dhaba. Kun akkasitti biitti keenyatu biyya kofte tan dhabamte dhabamu jirti. Adur aadeedha nyaatanii aadeellee hin jirtu marallee hin jirtu waa takka uummanni akkasitti biyyarraa badu jiraati lubbuun isaaniitiin yoom gara barbaachisutti rabbiin tirmate malee uummanni saaxilamee dhabamee jira. Qaamni ilaallatu ni bira dhaabbachuudha qaba. Halkanii guyyatti tirmatee ni bira dhaabbachuudha qaba. Waggaa tokko ol yeroo dheeraa hongeen nurra turuudhaan beeyladaan ta'e jedhamtee namni waan nyaatu dhabee rakkoon hamaan hangana hin jenne tan himnee fixuu hin dandeenye beeyladaan duraa dhumtee waan nyaatu dhabee akkanatti haawwan keenya kan silaa xoorataa bahuu barbaadan kun xoorataa dhabanii yeroo baay'ee waggaa beelti kanatti hammaate sana kan miidhamu haawwan akkanaatiif daa'imman yeroo ammaa tanaaf hedduudha osoo hin nyaanne akkanatti agabuu oolanii bulanii yeroo baay'ee beelaan rakkachaa jiran. Lubbuun namoota baay'eetis gaaga'amarra jirti jechuu bahuudha. Osooti gaa
lubbuun namaa baatee rakkoon lubbuu namaa hin baafne achi asitti waan godhuu dandeessan. Akka nu gootan ergaa isin dabarfachuu barbaanna. Manguddoonni kun amma ona kana keessatti hafanii namni beeyladaan tan duraa dhumtee taan hangaafe dheeda barbaada. Aanarraa aanaa biratti qaxxaamuree laga qaxxaamuree bishaan dhugaatiitii fi waan dheedu barbaada. Manguddoon kun onatti hafte tajaajila dhabdee akka nama humna qabutti isaan kun laga ce'anii gaara meeqa bahanii beeyladaa jala deemuu hin danda'an. Namni as taa'ee isaan kana kunuunsu beeyladaa jala baheeti lubbuu isaanii